Harka fuunee ashamaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin qaqqabu jechaa egaa kun qophii Simboo Aartiiti. Qophii Simboo Aartii keenyaatiin akkuma isin beektan torbeedhaan keessummoota jajjaboo ta'anii dhimmoota aartii Oromoo irratti akkasumas immoo dhimmoota Oromummaa aadaa seenaa fi eenyummaa Oromoo irratti gadi fageenyaan hojjetan garaagaraa namoota jajjaboo ta'an qabadheeti kanan isinii dhiyaadhu jechuudha. Arras keessummaa jabaa tokko qabadhee isinii dhiyaadheeti kanan jiru jechuudha. Isinis haga xumuraa sagantaa keenyaatti akka nu faana taatan isin gaafachaa. Qophii kana qopheessuun kan isin faana turu ani Lalisaa Alamuutii ogeessi kaameraa Biraanuu Dajanee na faana jira. Keessummaan koo har'aa egaa kanan wal isin barsiisuudhaan eegalu waa heddumminaan kaasuudhaan kan haasofnu dhimma tiyaatira Oromoo, dhimma aartii, dhimma ogbarruu Oromoo irratti akkasumas bu'aa bahii jireenya isaanii gadi fageenyaan ni kaasna. Bakka isaan turan illee gaafachuudhaan isiniin dhiyeessa miidiyaarraa badaniiti kan isaan turan jechuudha. Turtiin keessan haga xumuraatti nu faana ta'uun irra deebiin afeerraa kootii ergaa yaada nu biraan goofitan 74 immoo nu qaqqabsiisuu hin dagatinaa dhaamsa keenya. Akkamittiyotti mangalaaf yoo maal godhani dhukkubni keessa isaa madaan keessa isaatti mul'ata. Akkamiin yaadni isaa, akkamiin hamileensaa, akkamiin afaansaa, akkamiin yaadni isaa hundi tokko ta'ee tokkummaa isaa jabeeffatee dhukkuba gabrummaa jalaatti of haa baasu. Akkamiin roorroosaa, akkamiin gadadoosaa, akkamiin boo'ichasaa, akkamiin gammachuusaa dhaggeeffachiisu, akkamiin of haa dhaggeeffatu. Akkamiin aadee dhukkuba isaaf hafuuraa baafatu. Dhukkubsannee aduullee hin dandeenye miti. Ofii dhibamnee, ofii boo'ullee, ofii duunee, ofii boo'ullee hin dandeenye. Onneen keessatti boo'ee. Onneen keessatti boo'ee mimmaan cobsee, onneen keessatti dhikkifate, onneen keessatti dhiiga cobsaa jiraate dhuftisaa maanta laata. Mee laallakaa. Yaa Oromoo maaliin si adoochan laata? Maaliin si adoochan laata? Kafaan keef yaadni kee tokko hin taane qoricha maaliitiin si tuqan laata? Yaa Oromoo maaliin si adoochan? Akkam godhee onnee koo sii kennu? Akkam godhee onnee qeerramsoo onnee qeerramsichaa si keessa kaa'u? Maali? Guyyaatti saatiitti foon kee sirraa citee inni kee gadi cabu maaliif sitti dhaga'amuu dide moo obsa harreedhaaf kenne siif kenne. Harreen illee yoo gamuuf yoo dadhabdu ni mufatti. Harreen yoo gamuuf ni mufatti. Doktor waamicha isiniif godhee kabajanii as istiidiyoo dhufuudhaan waan turtii bareedaa akka waliin taasisnu fayyadamoo taataniif maqaa daawwattoota FiBtiin hedduun isin galateeffadha. Isinis na yaadattanii bakka hin jiru na barbaadanii arguun garana na fiduu keessaniif hedduu galatoomaa jedha.
Ulfaadhaa egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa Dr. Gammachuu Wiirtuu Taatoo diraamaa yookaan immoo Tiyaatira Oromoo isa jalqabaa dukkanaan duubaadha. Isiniin wal isin barsiisa. Ani isinitti moorraa isaanumtii eenyummaa isaanii akka isinii wal baran isaan gaafadha. Turtiin keessan ammallee aga xumuraatti nu faana ta'uun afeerraa kooti. Egaa Dr. Ani heddumminaan seenaa keessan isinirraa hubadhee isin bareera. Daawwattoota keessanitti immoo daawwattoota keenyatti immoo anumti yoon itti gaariin ta'u mee Dr. Gammachuu Wiirtuu eenyudha? Maalirratti beekamu kan jedhu daawwattoota keenyaa wal bara. Baay'ee maal nama addaa miti akkasumas tonnaan ilaaltu eenyudha. Ani qonnaan bulaadha. Garuu xiqqoo mormanidhee nama addaa fakkaadhe malee. Ilma qonnaan bulaati Wallagga Bahaa aanaa Haroolimuu naannoo Bariisoo jedhamutti ganda qonnaan bulaa waliinsuu dangeetti achittiin dhaladhee egaa kanuma achumaan ka'e jechuudha. Mee waa bahin jireenyaa sadarkaan barnoota keessanii yeroo sana kaasee maal fakkaata ture yeroo achitti dhalattan haalli guddinaa keessan maal fakkaata ture? Egaa arrii fi barrii nu ijoollee taanu suni baay'ee garaagaraa. Hunduu baroonni kan isaanii fudhataniiti kan isaan dhufan sii galee barri sunis kan mataasaa kan ta'edha kan inni qabu. Ani ijoollee xiqqoo ta'ee bara dhuma nugusa Haile Sillaasee innaa galagalu sana xiqqoo turre baadiyyaa keessa jira. Egaa ta'anii wanni sana waan haala yeroo sana jiru sana xiqqoo kan yaadadhu achii jalqaba. Barumsa manuma barumsaa qeesii ollaa'uma jira gamaa gamanaa manni keenya akkas gama ta'a walumaa fuulleen walii jira. Achi sana bataskaana maaramii tokkotu jira. Qeesoti sanarratti tajaajilanti jiru. Achuma biyyuma sana jiraatan achuma jiru bara dheeraa kan jiraatanidha. Isaanti muka jalatti ijoollee barsiisaa jechuudha. Kanaaf abbaan koo garas fuudheetti gara mana barumsaa sana harka koo qabatee fuudhee na dhaqee achiin jalqabee gaafa mana barumsaa dhaquu fi borumtii isaati koo yoo dhaqxee mana qeessota biratti jeeqxee qeesiin gurra kee qabeessi harkisanaan jettee sodaataan dhaqee taa'ee garuu bulee oolee immoo isaan nama gaariidha. Ofitti nu qabanii nu barsiisanii achiin jalqabee jechuudha. Meegaa keessattuu isinuu osoo gara tiyaatira dukkanaan duubaattiin darbiin duradha barumsa keessan sadarkaa olaanaa kan xumurtanii sana booddee gara sanatti dhuftan akka odeeffannoo qabutti mee osoo gara tiyaatira dukkanaan duubaattiin dhufin dura eessa faatti barattanii waa ba'iin barnoota keessanii maal fakkaata ture? Waan isaa baay'ee dheeraadha. Egaa sana hunda dheeressinee as qophii akkasii irratti dhiyeessuun baay'ee rakkisaadha. Tarii keessuma keessaa kan dargaggeessa ammaatiif ijoollee ammaatiif yookiin immoo dhaloota ammaatiif tarii fakkeenya ta'a kanan jedhu waanuma jajjaba tokko keessaa kaasuun barbaada. Maaliifi bakki itti dhaladhes hin jedhu kun yeroo sana karaa kan jedhamu tokko hin jiru. Isa qofa iyyuu miti darbes manni barumsaas hin jiru. Manni barumsaa qeesii kun nu raajiidha. Innu fooyya'aadha jechuudha. Bishuma barreen gaddaa barattee barataa baata baransu wanti biraan hin jiru waliin guddattu wanti regulaar ta'ee akka mana barumsaa ta'ee itti fayyadamtu hin jiru. Isa iyyuu qofa miti lammata immoo namumti baratee hin jiru. Abbaa naatii biyyi uumaa barumsa kan jedhamu yeroo sana keessa namoonni nu dura baratanii fakkeenya nuuf ta'uu danda'anillee baay'ee xiqqoodha fagoo faa jiru. Egaa onnaa achi kaatu lafa dukkanaa akkasii kana keessa bakka karaan hin jirre bakka namni maatiinis uummannis dhimma barumsaa irratti hubannoo hin qabne kana keessatti kaatee qabsoo guddaatis isirratti dhufaa jechuudha. Maaliif namni san hubatu kan isatti mul'atu uummanni kan keessa jiru sana qotatee bulu sanaan jiraachuudha. Sana ala yoo taate ati nama hojii dhiiste aadaa dhiiste maal dhiiste itti fakkaata jechuun akka hubannoo yeroo sittiin siin jedhe. Sana wajjin qabsoo guddaadha kan taasifame. Bara kana gibira kaffalachuu barbaadde nagahee barreen gaddaa fidachuu qabda. Akka bara darbe kaffalte. Sana gochuu fi waraqanni mana keenya guuteera abbaan koon dubbisu. Amma rakkoomsa kana gaamma rakkoo cimaadha. Rakkoo cimaadha. Maaliif waggaa waggaatti kun hin dhufa. Golii isaan beeku garuu waraqata tuulee yooma kaayyata
Gaafa gibirri kun onnaas dhiyaatu gara sa'aatii 2-3 miilaan deemaniiti obboleessi isaatii fi inni nama dubbisu tokkotu jira. Baadiyyaa keessa nama waama dubbisuu barate tokko isaaf bishaan bitanii akkuma aadaa achi sanatti dubbisiisuu jechuudha. Dubbisee waraqata kan adda baaseeti amma kiisiin isaanii jiran kootii dhedheeraa uffatu boorsaa jira kun jira akkas godheeti kan kana jiru kana baluuti kan adda naammoo kana baluuti kanas akkasitti tooraan kiisii isaa keessa kaa'ee fi dhufaa jechuudha. Ittiin bu'u galgala dhufee kanas keessa kana baluuti jedhee nutti himaa jechuudha. Kunis aarseera. Kana hunda kan fidee baratii nafuu kootii tuun baradhee kanan ta'u tureetti amma mooddeeti dhalatteeti dhaqiitii baradhu kana mana teessee naa dubbistaadhee na fuudhee deeme jechuudha. Kaa'umsi isaa kana. Garuu kaayyoon ishee gaafa waraqata dubbisuu jalqabu dhumteetti kottu galii gara manaatti bakka kanan barbaadaa nagayeera jedhee. Lolakkee ani gaalloluu nama guddaadha garuu ani barumsa dhiisuuf wanni hin qabu. Qeessonni baay'ee na gorsanii keessumaayyuu namichi akka gaariitti na gorsee yeroo hunda maqaasaa kanan kaasu Dassaaleny Waldamadeen jedhama. Lubbuun isaa bakka gaarii boqotu barana dhiyoo kana kan inni ji'a tokko dura kan inni umuriidhaan dulloomee yooma dhukkubsatee kan du'e. Namni kun qofaatti baasee na gorsa nama guddaa taata jabaadhuun dhiisiin naan jedha ijoolluma hunda keessa adda baasee gochuun egaa ammaluma na argisiise ta'uu danda'an of hin beeku garuu inni hin beeka. Inni galtee guddaa naa ta'e jechuudha. Darbeen deeme jechuudha. Darbeen deeme haroon dhufee haroon fagoodha nurraa iddee aanaa haroon immoo amma haroon iddee aanaa ta'e sana aanaan turre haroos dhiibbaadhuma sanaan dhufe yaachi darbee gara giddan dhufe fagoodhanis maaliif manni barumsaa hin jiru iyyuuti gaa kutaadhuma sittaanee jiru naafittu ammas hin dhabda ammas darbitee deemuu qabda achi ka'ee shaambuun dhufe jechuudha. Barumsumaa hin jiru kaa mana barumsaa haayiskuuliitti hin jiru akka irraa kana miti bakka shaambuu muna qabteen dhufe jechuudha. Ituma akkasii dhuun dhufe egaa kana keessa chaalenjii amma sitti haasofteen Finfinneetti jira. Keessumaayyuu bakka dhaladhe kana ka'ee shaambuu ga'uuf guyyaa 4 miilaan deemaa jechuudha. Guyyaa 4 guutuu miila kootiin deema. Kana nyaadhu baadhee bakka dheebulee qofaan deemtu namni karaarra baay'eedha. Mukuma jala horii oofee adeema harreetti waa fe'atee deema. Walumaan miiltoo taata. Miiltoon kun osa kana miiltoo walii taana itti walitti dabalamtee horii isaanii sooftee waliin galaa waan baadhattee deemtu nyaattee bishaan dhugdee muka jala waliin bultee booris waliin adeemaa waltachaa gaafa guyyaa arfaffaa shaambuun dhufe keessumattuu baranii salgaffaa kutaa 9 barachuu dhufe san bakka bunuun dhabe nama beeku waan beeku garan dhaguun qabu barumsa hin dhiisu galma mana barumsaa keessa manni barumsaa galma qaba qaqaawwa wayitii shaambuu baarzaafii afannee ijoolleen 5 tokko baarzaafii irra cal jennee rafaa bullaa boqqolloon saantima 10 burcuqqoo gurguddaa tokkotti bittaa isa bishaanitti naqnee laafee bulaa ganama elsibiira xas goota xiggimu kanatti isa nyaattaa bishaan kee dhugda akkanuma barumsa jireenyi kan chaalenjii akkasii keessa miilaan deemu kophee illee hin qabnu qabsoo akkasii keessa dhufnee egaa oluma dabarree jechuudhaan qabsoon gaariidha. Utuu baroota 1976 kan barumsaaf deemtanitti isin dabarsin dura meeqa isin dhimma aartii irrattidha kan fuullefatanii gara awusoowwan kan gandaa akkasumas kan awusoo wallaggaa ture keessa turtanii sunoo maal fakkaata ture akkamittiin sanatti dabalamuu dandeessan turtanii humni aartii ayyaanni aartii akkamittiin isin waamame baras. Ayyaanni jiraachuu isaa hin beekne. Garuu akkasuma jedhama amma dhugaadhas yoo teessee ilaaltee gocharraatii waan sitti dhaga'amurraatii waan si mudaterraa akkas jettee haasoftaa aartiin ayyaana qaba jedhan dhuguma naan boodatti deebi'ee yaadu ayyaana qaba. Qaama barumsaati qaama barumsa sanaati jechuudha. Mana barumsaa seentaa tokkoffaa ilaa dhimmi aartii kun uummata keessaa ka'a. Uummata keessaa ka'a. Abbaan koon qotaa horii baay'ee qaba. Qonnaa lafa baay'ee qaba. Geerara sii galee nama qofaa isaa ta'uu geeraraa qotaa tokko galgala sonnaa galee bira taa'u. Amma irbaanni ga'utti calluma geerara. Ani ennaa xiqqoo ta'e maal inni naan galuu dhimmichi.
Inni garuu dhimma aartii uummata keessa jiru, dhimma isa keessa jiru isa sana dhiibsaa jira jechuudha. Haati koo yeroo sana amma wanneen hin jiru, baaburri amma jennu kun hin jiru miti ree. Naa xaafii kana daaktii weellisaa gungumaa hojjetti. Isheenis kan jettu qabdi jechuudha, kan gootu qabdi jechuudha. Uummatuma akkasii namni karaa naa deemu horii uffatee adeemu siiqsee geeraraa maal jedhaa adeema. Onnaa walgeessu, onnaa gaddaa, onnaa gammachuus kan mataa isaa qabateeru. Annama achi keessaa ka'e beekeetu hin ta'in haasuma keessaan ba'e san Oromoon ofuma isaayyuu madda aartiiti. Ofuma isaatiiyyuu madda aartii ta'ee yaada. Maaliif uummatumatti akkasumatti qabatee jira waan ta'eef. Sana fuudhee mana barumsaa annaan dhufu egaa natti kan dhaga'amu waan tokko uumamuutti ka'e jechuudha. Tokko nama fakkii irratti xiyyeeffadhan ture nama. Fakkii isin kaastuu duraan. Akka gaariitti inni wallaggi keessi almost bara sana keessa toorreen irra dhufee akkuma jirutti mikinata fakkiitiin na beeka ture. Fakkii tattamitti jalqabde yottu kitaaba keessatti waan ijoollee babbareedduu tokkoon argee kitaaba ijoollee taatee itti barattu qeesii biratti jechuudha. Ani footoodhuman ishee se'a. Ijoolleedha garuu qeesii nan gaafadhee namticha na barsiisu. Ijoollee biyya isaatti wayaa bareedduu akkasii uffattee kan adeemtu hin jedhe jechuun sammuu ijoollummaatiin akka bara seenaan lakki ijoolluma akka keessanii harkaan hojjetanaa jedhe. Harkaan innaan isaatti hojjechuu dandeessa yoo gaafa guddattee naa jedhe. Ani gaafa saman itti ka'e. Gaafa san miila koo irrattis baala irrattis waraqata irrattis wayaa abjadii faarraa wayirraa nuuf hodhu wayaa kootii xixiqqoo ishee irrattis bakkuma adiin jiru hundatti fakkii hojjechuutti hin ka'e. Taphatuun kanumaan beekamutti hin ka'e namni immoo naan ajaju natti dabalayyuu ayyaanicha fakkaata ayyaanicha ta'e hin beeku sateetti isa kanaan cimsee adeemaan dhufe jechuudha tokkos. Lammata haroon yeroo sana kan mishinerii Ameerikaaniiti kan achi sanatti barsiisu isaan amma kutaa 5tti qabu turani. Gara sonnaan dhufu ijoolleen na dura dhufanii barumsa achitti jalqabanii diraamaan hojjetanan arge. Diraamaan hin beekamu dhagayyuu hin beeku diraamaan maal akka ta'e hin beeku. Dhuma waggaarra maatiidhaaf wanni qophaa'a ayyaanatti qophaa'a ayyaana sanarratti namumti ni beeku ilmi wasiila kootii dhaabaan jira naqamtee jira dhaabaa biroo inni achi keessatti taphata. Buleessa kootii ganda waliin oolla asitti wayaa biraa uffatee nama biraa ta'ee waan biraa hidhee nama kofalchiise. Ani maal hin kofalchiise. Ani maal hin jedhu maafan inni jedheeni bara lammataa sana dafeeni isaatii ishee onnaa geessuun dhaqee barsiisota aananis ittiin dabalamannaan dabalamee itti na dabalan achumaan waa hojjedhe jechuudha ijoollee ta'e. Annaan natti tole nattis baay'een itti gammadee namnis harka naa reebe inni immoo natti ho'isee jechaadha. Shubbisaas akka maal hawwisoo keessattuu. Inni booda kan maal iddeen guddadheeti malee wayyoo shubbisa mitiif inni booda normaali inni suutaan itti dabalamuutti ka'e. Ergaa hawwisoo tol guddataa dhuftanii gara shubbisaatti cehaa dhuftanii. Isa qofatu hin taane tokko uummatumatu shubbisa. Har'a wanta akkasiin argitu baadiyyaa keessatti wanta akkasiin argitu amma bara kana keessa wanti sun bakka irraa egaa bara wajjin dhimmi amantii jira dhimmi maal jira akka sanatti hin argitu. Yeroo sanatti garuu hundatti shubbisa. Maaf shubbista? Cidhati jira. Innuu seera mataasaa qaba. Geegaboo kan jedhamutu jira. Geegaboon seera mataasaa qaba. Fuudhati jira, maalti jira. Waa'ee gootummaa waan adda addaati jira. Bakka sanatti hundi biyyi ijoollee irra qabee hundeen shubbisa jechuudha. Namoota sana keessan shubbisa shaakalaa dhufe jechuudha. Kanaaf shubbisi wanni miti. Jechuun qaama hojiiti qaama jireenyaati. Waan akka addaatti fudhatu. Akkasitti fudhatu sun miti. Bakka abbaan kun sirbaa ati koosiin sirbiti bolaan koo shakashakan sirbu gamasiin sirbaman ani maal ta'e adda na godhe. Kanaaf anu duukaa jira jechuudha inni waan shaakala adda barbaada. Hawwisoowwan Wallaggaa keessa turan bara sana gara Oromiyaa lixaa keessa turan sun miirri yeroo si dhiibbaa mootummaa jira. Haadhi garuu dhaabbatuma sana hawwisoo sana kan dhaabe immoo mootummaadha. Isin immoo bu'aa bahiiwwan hojiiwwan amma qabattan bifa aartiidhaan jiru kana fudhattanii deemtanii hawwisoo sana keessattidha kan turtanii. Haalli yeroo si maal fakkaata ture? Daangaa isinii kennaniituma keetti hojjetaa turtan immoo yeroo sana haalli. Egaa amma iddee hawwisoo Wallaggaa sanatu hin gahiin xiqqoo ishee ani mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa kutaa 5 kanarratti kan asitti haasa'aa ture. Darbee naani
gara dhagaawaareen dhufe dhagaawaaree jechuun galiilaadha maqaan isaa maquma kiristinnaa wayii godhan malee dhaguma waareeti maqaan isaa duroonnaan beeku ammaan beeku dhagaawaaree ture. Amma naannachi dhufu kutaa torbafaa ja'afaan jira miti yeroo sana jabaannee irra jechuudha. Kanaaf waan ciccimaa hojjechuutti kaana. Walaloota kana barreessinee dubbisuu haala jiru wajjin tokko diraamaa ofii keenya kireet uummannee argisiisuu waan akkasii kun cimaa dhufe jechuudha. Cimaa dabalaa dhufe humni isaa dabalaa dhufe. Gara shaambullee akka hin dhanne abbaan koo na dhorgee ture isa dhuma. Maaliif kan bakka nagaa silumaa quufeera barumsa dhee na lole. Kanan ittiin ciiti godhe waan gaarii fi gara abbaa koo kanan sossobee waan cubbuu hin ta'u. Innaan achi kana baradhu jechuun dhagaawaaree irraa naan baradhu kutaa 6-7 naan baradhu ani waan adda addaa qopheessuu hin danda'a jechuudha. Baadiyyaa sana dhaqee ganna qonna qotaa baana mitiire birraarra immoo ayyaanati jira. Ayyaana dargiin waggaa waggaatti kabajatutti jira. Fulbaana 2 jechuudha. Gaafa sana uummanni yaa'ee tokkotti ayyaaneffata waamamtaan dhufta. Sanarratti hin qophaa'een jechuudha. Kanan qophaa'ee diraamaan qopheesse. Ijoolleen durbaan jirtu nu keessa wanta akkasiin beekamu maraatte malee dhuftu akkasitti fudhatama. Kanaaf ijoolluma laadhi diimtuu akka keetii areeda hin qabne irratti wayaa uwwisnee qamishiitti uwwisnee shaashiitti hiinee jijjiirti ijoolleen bakka durbaa fakkaattee nu wajjin hojjetaa. So gaaf sana uummata asitti waamne akka inni naafne beeka nama guddaadha nama beekamaadha nambisanii waamameera. Bakka bal'aa irratti dhufee uummanni taa'e ani isaaf walaloo barreesse. Garuu isaa isan jenne artiitti fayyadame maaliin jedhe seeti warri ijoollee barumsa dhoowwitanii ofii keessanii sin baratiin haftanii badeedha kun jedhee waan akkasii kallattii kanaan walaloo dheeraa ergaan itti madhaam karaa biraatiin nama keessatti itti hima. Diraamaa kan jedhamu isaan arganii hin beekan. Anuu dhiyoon argeddee mana barumsaa dhufe. Kanaaf maalti ta'e diraamaa sanatu hojjeta. Ani already muuxannoo gaariin qabaa namni ijoollee achi sana keessaa baay'ee akka gaariitti hojjedha. Inni fuuldura taa'eera naan beeku achi uffadhee taa'a waan ta'eef naan beeku. Kanaaf namni kolfaa inni sin kolfaa garuu eenyu akka taphatu hin beekun. Naani inni namichi isa bira taa'u gurbaan kee kun itti waan akkasii baree dheette. Inni kamiyyee inni kunis naani mataa qabatee bada wayyees kanatti na sossobaadhe calluma baay'ee dhibame. Gaafa sana maal godhanii ani walaloos dubbisee diraamaas hojjedhee dafeen gara manaatti bade. Inni lafa gabaarratti kan agarsiisne zan isaan ammi namaa isaaf feeraa olee isa wajjin taa'aa olee jechuudha. Gammachuu keessaniif. Namni hin barre kaa waan kana. Innaani fuulleettiin argennaan horii biraan dhokadhee taa ganda keenya fuulleerra naanni dhufuun arga fagoodha. Dhokadheen dabarse. Horii hedduu dhokadheen dabarse. Odeessaa deema gammadee waasin dhuguun hireemaa daadhiisin dhugu. Lallabaa deema callee odeessaa darbee gara mana dhokadheen booda isaa dhaqee jechuudha. Dhaqeen mana jala taa'ee haati koo mana jirti isheetti lallabee haasa. Akka inni lallabee haasa'u nan beeka baadiyyaa keessa. Gurbaan kee kun gudii nu godhee raajiidhuma mammi namaa akkasumatti biyyinatti yaa'ee akkasitti afaan na dhungataa oli jajjee akka tokko amma yoon barumsa dhowwe namnu biyya nan kaa'uti horii gurguriiti adeemu akkasitti itti fayyadame jechuudha. Tooftaa mataa keessaniin barumsatti. So amma gaa dhimmoota akkasii kana fudhadhee giddallee naan dhufu waan akkasiin hojjedhe san shaamboo akkan dhufeen awusoon horroo guduruu na fudhate jechuudha. Isuman dhufee shaamboo koo gammachuun dhufeennaan quba qabu isaan dakkumatti quba qabu laba godhan dhufanii nuufaa kennamuudhaanii bodarribaachoo gaafatanii jechuudha. Kun egaa dhaqee eddee isaan si gaafatanii naan jedhanii dhaqee itti dabalame. Kunoo Daani'eel Xannaafaa isaan du'eera. Kaasa'uun kan jedhamu mucaan ture. Maammoo Nuguseefaa ijoolleen ciccimtuu achi turte warri kiraara taphatan baay'ee awusoo cimaa ture. Isatti dabalameen sochii aartii sana hojjetaadhuma mana barumsaa baradhaa jechuudha iskuulii. Zaan naqamteetti isaan jijjiiramanii maatiin koo kun jechuudha warri na gargaaru. Naqamteen naan dhufu. Isuman dhufee naqamtee ga'u Salamoon Dannaqaafaa gammachuun dhufee quba qaban du'a qarqaraan qaraatti gammachuun as ga'ee nannaan dhufanii ammas gaafatanii. Edda si barbaadanii ani maaliin godhaa dhaqeetti jedhanii jaarsa. Naan dhaqee yeroo sanatti gaa awusoon Wallaggaa diigamaadha. Injiroonnasa awusooni
Awusoon warra dura ture garee awusoon sana dura ture guddattuu Wallagga jedhamee beekama jedhannatti manigaa amma anannaa sana isaanii yoo fayyisiite isaanii Ilfinesh fayyee isaanii Abbitoo fayyee isaan Zarihuun Wadaajoo fayyee jechuudha giruuppii sana isaan isaan irra dhiibbaa guddaan waan ga'eef Naqamtee hin gadhiisanii deemanii rooroon dhufna achi geenyu hin jiran fuulleetti isaan beekna malee sirba isaanii reediyoo irra dhageenyaa sirba isaanii fagoo irra dhageenya sagalee isaanii baay'ee biyya keessatti beekamoodha. Malee isaan bifaanuu nagarrennaan Naqamtee ga'u diigamaa kana deebisanii dhaabuuf immoo qophii irra turan. Isa diigamee jiru kan deebisan dhaabuuf qophii irra turan. Annaani 72 dhufee achi ga'eeni 72 sana immediately deebisanii wanni godhan. Akkuma mootummaatti awuraajjaa ja'aati jira siin jedheera Wallagga keessa asoosaa dabalata. Asoosaan isaa awuraajjaa tokko ta'ee achuma keessa jira jechuudha. Awuraajjaa ja'an kana wal dorgomsiisan jechuudha. Naqamteetti wal dorgomsiisan. Awusoon sun giruuppii qodaa isaa fudhatee dhufe gara torban 2 gara torban 3 guyyaa 20 meeqa Naqamtee irratti argisiise. Warri Finfinnee asimmoo Finfinnee irraa baahil ministeerii jedhamannaa sana isaan immoo ogeeyyii mana tiyaatiraa keessa guuranii erganiiru warra taa'anii akka keemma warra gaaffii na gogsu kana fidanii achi kaa'anii isaanti taa'ee ogeessatti filee jechuudha nama. Dandeettii isaa sochii isaa shubbisaa ta'u sagalee haa ta'u diraamaa ta'u waan ta'e bar hunduma isaa akkasitti filanii jechuudha. Onnaa filanii ani amma giruuppii Naqamtee keessatti makameeraniire. Salamoon faa kanatti dabalame yaayyaa danfaatti dhaqee dabalame isaan Naqamtee keessa jiru yeroo sana giruuppii kanaaf warra meeshaan taphatan immoo ijoollee baay'eetichi keessa ture. So nus keenya nu agarsiisu nu achi keessan filatame jechuudha. Gara dukkanaan duubaatti hin deebiin dura hojii keessan fiilmii dukkanaan duubaa daqiiqaa 2-3 daawwattoota keenya biraan erga geenye booddee waa'ee dukkanaan duubaa irraa haasofna akkasumas waan afee biraa irratti haasofna. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya turtii bareedaa nuti taasisaatii jirru kana fakkaata ture Dr. Gammachuu Wiirtuu waliin egaa muuxannoon hojii isaanii ka'agaa ammaatti bu'aa bahiin jireenya isaanii kana fakkaata. Hojiin isaanii oola dukkanaan duubii maal fakkaata ture maalirratti fuulleeffatanii waan barnoota isaanii waan kitaaba isaan of harkaa qabanii barreessanii jiranii kan jedhu immoo gara booddeetti haasa'aatii deemna. Fiilmii dukkanaan duubaa kana yookaan tiyaatira Oromoo jalqabaa isaan taatoo jabaa ta'anii hojjetan kananis hin biraan gaa daawwannee walitti deebina turtii gaarii. Nam tokko dhufee maqaa kee jijjiiradhu maqaa koo waamamii akkan deemutti deemii sagalee kee jijjiirri akka sagalee kootii godhii ofirraan fadhu waan ta'e yoo siin jedhe sarbitaa hin sarbitu ofirraan fatanii nama biraa hin ta'anii ofirraan fakkee nama biraa ta'u hin dandeessu. Anis atis nuti hundi keenya Oromoon ummata lakkoofsi keenya miliyoonii 30 walitti lakkaa'amnu lafa qabnaa aadaa qabnaa qabeenyas qabnaa eenyummaan keenya eenyuun gadi miti eenyummaan keenya eenyuun gadi miti. Harka qabna miilas qabna hojjechuu ni dandeenya sammuun keenyas fayyaadha yaaduu ni dandeenya garuu kuni ta'uu dideetii akka dhiitamnetti akka dhiibamnetti waggaa 100 jiraanneerra. Gidiraan koos qaamuma kanaadha. Afaan kee irraanfadhu afaan keenyaan barreessi jedhu lakki afaan keessan kun afaan koomitii afaan keessan hin beeku afaan ofiitiin malee afaan ormaatiin hin dubbatanii kanaaf afaan kootiin malee ani afaan keessan kanaan hin barreessu jedha. Somni dhugaadha
dhugaan soba jedhu kanas hin jedhu sobni soba dhugaan hin jedhu. Aadaa kee seenaa kee irraanfadhu. Aadaa kee seenaa kee xureessi. Aadaa keenya seenaa keenya barreessii jedhu. Kunis ta'uu hin danda'u jedha. Kanarratti na dhiibu, na hidhu, na gidirsu, na guggudu, na waadu, na waxanu. Maatiin koos rakkoo koo kanaan hirmaata. Ta'u iyyuu guddinaa daa'imman kana immoo ilaalika gargaarsa maalii qabu? Ati sababa kanaan jalqee olii galtee dhabdee hojii kee irraa ari'atamteetta. Mindaan irra warqeen argattu immoo qoqqoo keessan illee hin geessu. Kanarratti immoo isin jiraachisan hin bade. Ni ajjeesuun badhaadha. Hin kadhatu. Gaafa qaba kunnaan hawwisu. Boqonnaan dhabee taara galbii na dhowwattanii gabii argachuu hin dandeenye lubbuun koo bakka qubattuu dhabde nan deema. Oobsimee warqee akkana ta'uun gaarii miti. Guddinaa dhimman siif bareechuus barbaadee dhufee ibsatu hin dubbatin deemuu kooti maal wayyaa? Badhaadha dhiifama naa godhi amma hooma tokkollee dubbachuu hin barbaadu. Wal calleensa duwwaan barbaadaa deemu wajjin deemna. Kabajamtoota daawwattoota keenya tiyaatira Oromoo jalqabaa bifa namatti toluuf bifa ajaa'iba ta'een gaazexeessaa namoo daandiidhaan barreeffame yookaan dhaabaa wayyeessaatiin barreeffame kan isaan kan Dr. Gammachuu Wiirtuu hojjetaa turan argataniitu daawwataatii turtanii. Egaa turtiin keessan ammallee haga xumuraatti akka nu faana ta'u isin afeerraa Dr. Gammachuu Wiirtuu irraa arraba waan baay'eedha kan nuti dhageenyu ammallee eessayyuu hin deemnaa numa faana taasisan hin jenna. Egaa Dr. Dukkanaan duuba laalleeti kan walitti deebine. So tiyaatira ammaa kana hin hojjetin Finfinnee keessatti jechuudha. Biyya alaa akka turtantu odeeffama. Biyya alaadhaa deebitaniiti kan isin hojjettanii. Mee yeroos barumsaaf deemtaniiti jedhama. Mee hagam dhugaadhaa maalirra turtani mee? Sirriidha. Adeemsi barumsaa akkuma isin jedhe sana ani kolleejjii Baardar Poolitekniikii ture yeroo sana baay'ee beekamaadha. Dippiloomaan hin darbee jechuudha. Naan darbu 12 naan qoramu dippiloomaan darbeen gara sana deemee jechuudha. Achi deebiin as Finfinnee keessatti ni qaxarame Ambassaa Autoobusii jedhamu kun. Isa keessa garaajii keessa tuuttaaffadheen shaka naan beektu tuun argite. Goofariin koo gubbaa sana ga'a. Amma sanarraa dhume sitti fakkaate. Achi sana tuun hojjedhuuti. Beeksisni ba'ee beeksisni iskoolaarshippii wal dorgomaa kan jedhu qabxiin koo kolleejjii keessatti guddaadha. Qabxii sana qabadheen anis dhaqeen iyyadhee jechuudha. Iyyannaan ilaalanii wanni jedhanii nama mo'ee keessaa tokko hin ta'e jechaadha. Kanaaf ani gara biyya Ruusiyaan deeme. Gara biyya Ruusiyaatti ni deeme gara 76 garasitti inni malee achitti barumsatti fufe. Achitti qabsoo guddaan taasisee maayin qabsoon isin jedhu waa'ee aartiitti deebi'uuf jechuudha. Ani tokko teknooloojii mukaa wal qabatu farniichera fa'aa hojjechuu waan warshaa kana isa kunis miginata qaba. Kanan akkasitti garasitti deema ani wanni boca adda addaa fakkiin hojjedha durum miginata fakkii zaazit sibiilli jira maal jira electric ni jira agriculture waan hundu jira
waan dhibee hin jiru. Ani qabxiin kos gaadha akka gaariittiin ittiin gala rakkoo sana hin qabu. Miikinaata articha kana sakana yoon kana baradhee at least edda biraatti faleera kana barachuu Finfinnee keessatti barachuu yaaleen ture humna isaanan dhabee baadiyyaarra waan tureef kallattii masaa dhabeetuun faluutu kanatti goree bakka yoonsa kan akka kana godhe waa tokko uumeen gammadadheen garanatti deeme. So kana qabadheen ba'ee jechuudha eddan ba'ee gaanii scholarship sana darbee biyya alaan deeme qabsoon achi sanatti taasifame gara aartiitti na fidaadha gara fakkiitti na fidaadha. Isi bakka ammas isa kanaaf iyyatan iyyadhe haadhuma amma biyya kanatti karaa imbaasiitiin iyyadhe biyya kana dhufe ijoollee baay'eetu iyyata normaalii garuu ani kan koo specific anaaf qofa deebii kennan kanuma dhatte sanaan baradhodhanii didanii kanaaf disappointing ta'e jechuun bakka abdii kutatta kana booda eessattiin kana baradha kun sirriidha deemeti sirrii hin turre garuu itti fuftee ofis xaaruu nama dandeessa garuu kanaanan dhiisee barumsa sana waggaa ji'a sadii ji'a afur akkas amma kana tureen deebi'ee dhufee jechaadha. Egaa yeroo biyyatti deebitan sana dhaabaa wayii isa wajjin akkamitti wal bartanii tiyaatira kana hojjechuudhaaf ka'umsi isaa ture maaltu ture haalli yeroo sana ture maal fakkaata ture? Dhaabaa wajjin normaalii naannoo tokko kaane ani limmu haroo limmu jechuun yaa'u limmu dur aanaa tokkicha ture garuu amma lamatti citeeti kan lama ta'e waan bal'aa ta'ee fi limmu kunii fi eebantuudhaa dhufeen walumatti hirkatan taa'u waluma keessa oolumman eeriyaa tokko wal quba qabaa jechuudha. Dhaabaa wajjin waliin beeku. Kan inni wal beeknu obboleessa koo isa xiqqaa wajjin kan isaan wal beekan. Waliin baratan na booda waan turaniif jechuudha. Umuriidhaan hin hangaaftu turtan. Hin argisu mataan amaleen irraa dhume. Ani durseen ture quba qabu gala hojii harteen hojjetaa deemu kana isaan mana barumsaa keessa dargaggeessa miti jaartii quba qaba maaliif akkasitti quba qabaatu seete tokko fedhii aartii ofuma isaatii uummanni qabu ofuma keessattuu kan inni ofii isaatii qabu lammata immoo hin jiru muuxannoon isaa hin jiru dhagaamees hin beeku annama tokkicha waan inni dingatu mallaaf bakka sanaa ka'ee toora keessa galeen malee waan addaa hojjedhee miti garuu hundatti quba qaba waa'ee kochaadha kanaan quba qabu akkan deebi'ee biyya alaatii dhufeen kun 83 jalqabarra yeroo biyyi kun immoo naa sana dargii fi dargii fi wal waraansatti ture jechuudha biyya kana keessa naani biyya alaatii deebi'ee dhufu kan Finfinneen galee biyyi kun akka wanni ta'e wal waraansi baay'ee waan tureef jechuudha. Yeroo kana ture gara dhuma waggaarra mootummaan bara sana hin jijjiirame jechuudha dargiin hin bu'e mootummaan haaraan bakka sana bu'e. Sana keessatti bara 83 dhumarra dhaabaan gara naqamtee wal barree naan biyya alaatii dhufu wal barre kan wal barre jireenyaatu wal nu barsiise jireenya ayyaanaatu wal nu barsiise jireenyaan barbaadee waan argee inni sana quba qabaa barbaadee waan argee aniif jireenyaan ji'a 3 moo ji'a 4 reediyoo keessa hojjenne qophii ijoollee ture innaa sana baambisii hin deemne gannat biraan dhufa wajjin istuudiyootti sagantaa adda addaa barreessine kitaaba kana keessa jira waan baras barreessellee sana akkasitti waan waliin jirruuf dhaabaa makiina rukutee miilli cabee ture yeroo sana iddeenni no asuma balbala yuunivarsiitiitti kan koroneelli dargii makiina rukutee cabse kanaaf inni iddee dhaabaan ka'ee fidee wal nu barsiise jechuudha. Dhaabaa wajjin asitti wal barree gaa jechuudha 83 sana wal barree maqaan isaa moo beekamaadha. Dhaabaan gurraacha abbayaatti reediyoodhaan darbaa ture waan ta'eef barreeffamoota adda addaa immoo baadiyyaarra taa'ee ergaa ture waan ta'eef maqaa isaa nan beeka. Harree ofutti ergaa torbeetti dhufee asitti dhaggeeffatama baay'ee populaarii ture. Kanaaf maqaa isaa nu beekaa garuu san beeku jireenya walitti nu fidee wal nu argisiisee kanaan edda gaafa sanaatii gaa almost gargar baanee hin beeknu inni dhimma aartii guddaa of keessaa qaba nuus akkasuma fedhii sana nama qabna kanaaf baay'ee irraa fagaannee hin beeknu akkasumatti dukkanni duubni akka itti jalqabame gaani 83 dhumarra naqamtee deemee barreesse ani kan magaalaa Finfinnee keessan ture birrarra deebi'ee dhufe naqamteetti argisiiseera baruma sana gannuma sana ijoollee giruuppii tokko uume argisiise garuu amma barbaade sana hin taaneef
Kan ammaa jedha dhufee birraarra deebi'e amma hin barbaade naan taane amma saaraatti Finfinnee keessatti deebisee hojjechuun barbaada. Kan immoo taatoo olaanaa ta'uu qabu sidha beeka humna keessa beeka odeeffannoo keenan qaba. Kanaaf kana naa qabaddoodhee na kadhatee jechuudha. Finfinnee dhufee na barbaadeenna ammas gaa barreeffamichi ilaaleen sodaadhe kan hunda haasa'ee itti fixadhe. Jabaatu keessummoodha dubbiin barasiis haalli yeroo egaa inni egaa akkasii inni kun yeroo mootummaa ce'umsaatti dhaabbatee ture Ihaadegitu bakka hin qabatiin akka mootummaa ce'umsaatti sanatti ture jechuudha. Yeroo kan isaan as turan bakka biyyi akka kanatti jira jechuudha. Reefu ce'umsa haraarra yeroo biyyi jiru sana kan amma naan ilaalumeef natti kennedheen fuudhee galee ilaaleen dheeraadha. Bakka numa dubbifama maali hojii maali hin qaban hojii hin qabu qaxaramuu hin dandeenye biyya alaarraa dhufe haalli biyyaa rakkisaadha. Kanaanan sana dubbisuutti hin ka'e jechuudha. Ijoollee biraas barbaadee fide ciccimtuu ishee barbaadee fide warra fedhii qabdu. Ilaa muuxannoon yeroo sana hin jiru. Artistiin amma eebbifamtanii qixxa adda addaatiin dhuftanii ittaan kun hin jirtan. Aadaan isaas hin jiru. Nuu nama murtoofne. Isa yoo fedhiidhaan warra dhufnee fi warra akka carraa ta'e baadiyyaa keessatti immoo carraa akka koo sanarratti hojjechuu argateedha malee hin jiru. Kanaaf ijoollee jajjabduu fidee waliin ga'eeti. Amma immoo nama daayireektara ta'uu fide. Tasfaayee Mokonnin fide. Tasfaayeen dhufe inni mana qopheessaa Finfinnee mazagaajaa keessa kan inni hojjetaa ture sanuma irratti hojjetu isaan duruma yoo geessa dhufeeti akka gaariitti gammadee nuun arguu isaatiif afaan Oromootiin hin jiru kaa afaan Oromootiin kan yaalamu waa tokko hin jiru. Baay'ee gammadee waan sana nu gorsee seetaappiisa malsa qophiisaa kana jalqabee bakka nu qabsiisee jechuudha. Shaakallee bishaataa dhufe jechuudha. Bishaataa jabaataa dhufe gaafa gara xumuraatti dhufu ogeeyyiin mana tiyaatiraa keessa jiran ogeeyyiin Oromoo kan yuunivarsiitii keessa jiran Looreet Tsaggaayee Gabramadiin dabalatee galma tokko guutanii dhufanii koomentii nu kennanii jechuudha. Ammas irra deebanii tun hin bahin. Akkasitti akti godhaadhanii akkasitti dubbadhaadha akkasitti hojjedha fuulli keessan kana fakkaachuu qaba siis oole. Kan dur qabnu irratti isaan immoo kan ogummaatti dabalanii kanaaf sadaasa 15 bara 1984 ብሔራዊ ቲያትር irratti baname. Waan addaa ture egaa keessattuu waltajjii sana irratti nama baay'eedha kan hirmaatee gochi isin achirratti gootan dubbii isin achirratti dubbattan humna kan qabu ture bu'aa bayii qabsoon Oromoo haala saamicha Oromoo waa hedduudha haala qabsoo Oromoo barsiisanadha kan inni irratti fuulleffatu keessattuu ifni wayii immoo akka inni jirudha kan raagu. Mee waltajjii sana keessatti yeroo agarsiistan sana mudannoowwan taateewwan turan mee maal fakkaata yeroo sana guyyaa sana? Baay'ee ulfaata. Boodatti deebistee onnaa ilaaltu tokkoffaa har'arra teessee onnaa ilaaltu waanuma salphaadha. Yeroo sanatti bakka sana taate bara sana wajjin haala biyya keessa ture wajjin bakka sana sittaa mul'atu. Biheeraawi tiyaatirii jechuun maal jechuudha? Bakka mootiin Hayilasillaasee bakka taa'umsaa addaa isaaniif qophaa'inaan achi taa'anii waa daawwachuuf qopheeffatanii bakka murteessaadha. Bakka kanatti kan baname. Waltajjii kanarratti kan baname diraamaan kun beekadhu. Bakka murteessaa irratti bakka ulfaataa jedhamu jechuudha. Bakka kanatti kan inni baname. Tokko qophiin akkasii taa'annaa ture immoo gurra namaa seeneera natti fakkaata. Kanaaf namni gaafa inni banamu biyyatti namni. Biheeraawi tiyaatiriin bakka taa'an miti bakka dhaabatanti dhibee. Bakki dhaabatanii ilaalan xiggiillee qarqara sana hin jiru. Iddoo dhiisii garraa dhiisii dakana dhiisii. Akkasitti akka kanatti amma funyaanitti diidallee kan namni diida dhabee akka bakka walitti seenu dhabee diidatti kan deebee galeeti jira. Galma ammas ga'u. Waan raajiidha. Waati galagalee waan galaanati wayiiti galagalee gaa. Anu akkasuma taa'ennee yaan hin beeknus agarsiisnes hin beeknu as hin goone oduuma isaan nama harka ga'ee yaa'ee dhufe namni sakattaamtee seentaa seensitiiviidha diraamaan kuni. Seenaa irratti xiyyeeffata dhiibbaa yeroo sana mootummaan yeroo sana jiru uummata irratti taasisu irratti xiyyeeffata. Namni immoo dhanni isaa ho'aadha bara jijjiirama waan ta'eef ho'a keessa jira namni kun jira kanaaf sakattaamee seenaa jalqabame daqiiqaa 10 hin caalle keessatti
hin dhaabbate diraamichi maaliif namatti boo'ee akka tokko ta'e ka'eeti nu badhaase akka sirbaatti madirakii yaabbatee hin jeeqame jechuudha. Jechuun fedhii of keessaa qabdu kana jiran. Gaafa quuqa garaa keetii namni wayisii dubbatu. Madaakee waan akkasiititu qabna. Gaafa kana namni jeeqame kana booda idduun citeeti gorsanii warri beeksisu jechuudha. Kumsaa buraayyuuti kan beeksisu kan qindeessu isaa. Inniif dhaabaan fadde tokkooti ka'anii yooluma qe'ee tokkooti jechuudha. Waluma qabataniiti kan waa'ee aartii kana sheer walii godhanii. Isatti qabbaneessanii dhiisa akkasumitii kun diraamaadha diraamaan amma dhumatti maa jedhamee kadhatamee dhaabbate itti ka'ee jechuudha. Akkasitti hojjetame. Ammi nama iji isaa diimatee hin boo'a namni. Hin boo'a namni akka malee boo'a namni. Akkasii miti. Baay'ee utuu amma seetaappii bara kanaa meeshaa akka kanaa qabdu ta'e raajiitu argisiifama. Bara sana namni viidiyoo qabullee katamaa kana keessa Oromoon nama lama qofa ture ishee imayyuu kan waraabu teknooloojii sana ishumtuu raajii waraabamtee nuuf hin jiru sirnaan ture baay'ee gaarii ture. Kanaaf namni boo'ee isaa wanni ta'ee akka kanattiin argisiifamee jalqabame jechuudha. Gaa waggaa sana guutuu bakka adda addaatti argisiifamaatii kan diraamaan kun ba'e nuuf baay'ee gaarii ture. Hundi ijoollee achi keessatti hirmaattu fedhii guddaa of keessa hojjetta. Aartiin of keessa hojjetamuu qaba. Achi keessatti otoo si waraabdanii namni aariidhaan boorsaadhaan darbatee surrukutee ziraa jedhama ture. Mee waan sun immoo maal fakkaata ture? Dhuguma inni immoo inni itti galma qopheessaa magaalaa Finfinnee keessatti sun kan ta'e. Achi wanni irra taa'u namoonni darbii olaanuu irra taa'anii warra laalan keessaati. Poolisiin jira achirra akkuma diraamaa dukkanaan duubaa laaltu poolisiin kuni ijoollee dhiitee gogombisaa jechuudha. Ijoollee akka inni itti dhiitu sunis akka qaba akka itti abbaan isaaniis immoo qawween itti qabamu akka qaba akka itti haadhillee hiraarfamtu akka qaba baay'ee waan dhanna keessi danfisaa. Akka inni godhu. Waanuma Oromoon Taatoo sanatti waltajjii irratti mul'isaa. Poolisichi immoo dhuguma poolisiidha. Inni hojuma isaati diraamaa keessa dhufe amma warra ukkaanfamanii badan keessaa tokko isaadha. Antiin Haftaamuu Galataati. Poolisiin sama dhugaati. Waan asii lafa dhiitu yoon asii qawwee galagalfatu yoon asii wanni jedhu ila waanuma dhugaa ajjeesee sitti fakkaatanna. Kanaaf wanni nama achi si ilaalu kana jijjiira Haftaamuun yeroo sana. Gaaf sana kan godhan dhabanii namoonni ta'anii akka wallaalu ta'eeti kan ittiin rukutuu dhabee kiisii keessa wanni isaa baafateeti kan maallaqatti baatuun isaan darbatee takkaadha jechuudha. Sama achi gubbaadha darbatamee dhufe kan ittiin dha'u dhabe. Abbaa isaan beennu sana fuunee keenyee eddesii silkii nama achi keessa jiru waraqata irratti barreeffamtee deebisnee maallaqa isaa wajjin ergineef waan akkasii kun jira. Achuma mana sana keessatti haati manaaf abbaan manaa hin taa'u turan achirra. Jechuun egaa achumarra turanii amma naa dhufanii guddinaatti qabama guddinaan roolii sana gaanatti taphataa. Kai bayi hin barbaadamtan naan qawweef gurratti qabanii shuggutti gurratti onnaa isaan qabanii ijoollee dhiyeetan gogombisan sana na fuudhanii ba'u jechuudha guddinaa fuudhan ba'u kan ba'anii boodatti miti asiin karaa namaa gad dhufanii xixiqqirraan deemanii gola keessa naanna'anii immoo gaa dhufu yaa'u diraamaa. Ati manaaf abbaan manaa achirra taa'anii gaama guddinaan dhiitamee fuudhamee ka'u kana booda kan ilaallu hin qabnuudhaanii boo'a wal qabatanii karaa boroo karaa sanaan gadi bu'u asiin gadi bu'anii gara diidaatti bo'ochiin. Nu asiin adeemna karaatti walitti dhufne jechuudha. Isaan warri qawwee guuree na oofusi kolfaa deemna nu jechuudha diraamaa gola keessa. Uummanni warra sun gahu. Jarri sun lamaan asuma dhufu inni iyyaani gola keessatti. Suma dhugaa walitti baane gola keessatti walitti baane namni garas taa'eera isaan asii iyyani. Naani shaanoo fayyaa dhoomtuun jiru moo kun xabisa jedhee sosobee darbe dhudhum gaddeen qabbaneessee inni iyyani isaan guddisanii iyyani ol kaafatanii iyyani achi keessatti. Waan akkasii gaa mudannoo baay'eetu jira garuu kanuma siin jedhee. Waan hedduu nama toruudha keessattuu diraamaan sun tiyaatira adda ta'e Oromoo keessatti iddoowwan guddaa qabudha. Tasumayyuu wanta akkasii hagaammaatti waan hojjetame jedhamee yaadamnedha. Uumni inni qabu qulqullina inni qabu akka itti barreeffame akka inni itti daaraksee irratti ta'e akka isin itti akti gootan taatoon achi jiran waan jajjabaadha. Meegaa dukkanaan duuba sana
erga hojjettanii raawwattanii booddee haalonni turan bakkee keessatti yeroo deemtan fiilingiin gama mootummaatiin jiru haalliwwan yeroo sana turan maal fakkaata turemi? Egaa baay'ee dhugaa keetii haalli baay'ee rakkisaadha. Uummanni keessa hin gammadaa ofitti si qabee bakka kana baga jiraattan egaa artistii tokko fuula namaa duratti yoo baatu artistii tokko yaa'u namooti hundatti si beeka maaliif waltajjiirra dhaabbatta waan ta'eef namni immoo fedhiinsaa guddaadha didichee dhufee ilaalaa walitti himaa wal maqaa dabarsaa kun kan si galateeffata jiraadhu siin jedhu warri immoo ciniinnatanii si ilaalan jiru nasa sanas taanaan kan sitti tufan jiru. Kan kun jira waanuma ture. Kan fedhes dhufee ati si'uma gamaa maal taata anaan gammachuun kanan ta'ee ta'a lalisuma kana akkasuma of agartee dhimuma kee asoofte malee biraan hin jiru nama kana cabii badin jenne kamaan jenne kanaafati immoo kan fedhes yoo dhufee numa hojjetta kun egaa murannoo ati agarsiistu jecha na waan akkasiitti ture baay'eetti ture gaariinis hamaanis ture jechuudha.